Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti abbaan ilmaan torbaa loltoota PP'n ajjeefamuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'e Jaal Irbuu Dhugaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti gocha lubbuu namaa galaafate kan waraana faashistii PP'n raawwatame tokkoon jaarsi abbaa ilmaan torbaa lubbuu isaa dhabeera. Dhimmichi hawaasa naannichaatti yaaddoo guddaa uumee jiraachuun himame. Akka jiraattonni ibsanitti ganda gumaa gaara arbaa naannoo Konsaa jedhamutti gaafa amajjii 26 2026 waraanni PP magaalaa Shunfaa irraa bobbaafame gara qe'ee jiraataa tokkotti dhaquun ajjeechaa suukanneessaa raawwateera. Namni ajjeefame kun obbo Dagguu Tarfaasaa qonnaan bulaa ganna 45 abbaa ijoollee torbaa akka ta'e odeeffannoon jiraattota irraa argame ni mul'isa. Jaarsi kun jireenya isaa guutuu qotee bulaa nagaa fi hojii isaa qofa irratti xiyyeeffatu ta'ee jiraachaa turuunis himameera. Jiraataan naannichaa akka jedhetti loltoonni sun obbo Dagguu Tarfaasaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun shakkanii meeshaa waraanaa of biraa qabaachuu isaa gaafatan. Inni garuu waan akkasii homaa hin qabu jechuun ofirraa deebise. Meeshaan waraanaa kamuu akka isa bira hin jirres ibseefi haa ta'u malee deebii inni laatee fudhachuu dhiisuu fi ragaa tokko malee jaarsi kun guyyaa keessaa sa'aatii 5 irratti bakka qe'ee isaatti rasaasaan ajjeefamuun lubbuu isaa dhabeera. Gocha kanaan maatii isaa fi ijoolleen isaa torban rakkina gaddaa fi boo'icha keessatti hafaniiru. Hawaasni naannoo sun ajjeechaa kana gocha seeraan alaa fi mirga namoomaa cabse jechuun balaaleffatanii sodaa fi yaaddoo guddaa keessa akka jiranis himaa jiru. Jaarsa qonnaan bulaa hidhannoo hin qabne ajjeesuun hawaasa nagaa irratti miidhaa ulfaataa akka ta'es dabaluun ifoomsaniiru. Godina Arsii Bahaa aanota garaagaraa keessatti loltoonni bilxiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsuun mana hidhaatti hiraarsuun jabaatee itti fufe. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyoo keessatti loltoonni biltsiginnaa amajjii 22 dargaggoo fi shamarran gandicha keessatti argaman hunda adamsuun gaaffii tokko malee walitti guuranii mana hidhaa magaalaa Caffaatti darbatanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni ONM'tti himanii jiru. Murni faashistiin biltsiginnaa rakkoo nageenyaa empaayiratti akka fureetti dhaadatu hidhanii dararuu fi ajjeesuu akka furmaata waaraatti amanuun hanga har'aatti uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti hidhaa fi ajjechaan uummata dararaa jira. Namootni haala kanaan badii tokko malee mana isaanii keessaa ukkaanfamuun achi keessatti iraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaan Nugee, Siraaj Haajii Arroo, Muusaa Baamudii Gadaa fi Habiibaa Haajii Arroo kanneen jedhamanidha. Haaluma wal fakkaatuun godinichumaa aanaa Jajuu ganda Aabulee muka gurraachaa iddoo addaa Aabulee jedhamu keessattis guyyuma sana qonnaan bultoota nagaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti moggaasuun jublaan mana hidhaatti guuranii dararaa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Kamaal Sheek Amaan, Diittaa Kadiroo fi Alamuddin Abdul Maalik kanneen jedhamanidha. Kana malees aanaa Gunaa gandoota garaagaraa keessatti namoota maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hawaasa baadiyyaa irraa gara magaalaatti imaluu fi magaalaa irraa gara baadiyyaatti imalu daandii irratti eeguun reebuu fi namoota hedduus mana hidhaatti guuranii iraarsaa kan jiran yoo ta'u jiraattonni aanichaa rakkoo keessa jiran arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni haala kanaatiin loltoota kanaan iraarfamaa jiran jireenya mataa isaanii geggeeffachuu malee siyaasa kamirraayyuu qooda kan hin fudhanne yommuu ta'an ergamtoonni biltsiginnaa akkuma amaleeffatan sababa isaan Oromoo ta'an qofaaf Oromummaa isaaniitti yakkanii dararaa akka jiran jiraattonni dabalataan ONM'if ifoomsanii jiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalogii walalitti hidhattoonni biltsiginnaa mana qonnaan bulaa tokko gubuun qabeenya isaa saamuun himame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalogii walal gandoota garaagaraa keessatti loltoonni faashistiin PP maqaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota jedhuun ilmaan Oromoo irratti yakkoota farra dhala namaa garaagaraa raawwachaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkuma kanaan aanichatti jiraataa ganda Laaloodoo bakka addaa Taffallee kan ta'e qotee bulaa maqaan isaa obbo Tamasgeen Waggaarii Tuuchoo jedhamu gaafa amajjii 27 2026 ganama bariin mana isaatti marsuun maatii isaa irratti dhukaasa bananii reebichaa eegalan. Obbo Tamasgeen dursee naannoo ollaa mana isaatti arguun wayita inni dhiyeessu dhukaasa irratti bananii ajjeesuuf kan turan harkaa kan ba'e yoo ta'u humnoonni waraanaa qe'ee isaa keessatti afan ibidda manatti shiduun midhaanii fi qabeenya mana keessaa hedduus gubanii barbadeessaniiru. Uffata garaagaraa fi meeshaalee mana keessaa hedduun gubachuun midhaan gosa adda addaa yoo xiqqaate kuntaala 25 ol jalaa gubanii mancaasaniiru.
wayita ibiddi manatti qabatutti daa'imman obbo Tamasgeen lama mana keessatti jalaa afan gubachuuf kan turan harmeen isaa mana gubachaa jiru seenanii baasnaan loltoonni kunneen reebicha ulfaataa irratti raawwachuun ijaarmee kanaallee kan jaamsan yoo ta'u abbaa isaas reebicha cimaa irra ga'een lafeen caccabuu namoonni argan addeessaniiru. Kana malees haati manaan isaa jireenya ishee fooyyeffachuuf hojii daldalaa eegaltee kan jirtu yoo ta'u maallaqa isheen ittiin hojii uummattee hojjechaa jirtu qarshii 23 harkaa saamanii turu jiraattonni ifoomsaniiru. Gama saamicha birootiin ammoo sa'a dhaltii tokko jabbii waliin kan jalaa fudhatan yoo ta'u harmee isaa harkaa immoo qofaatti qarshii 6,000 fudhachuu ibsameera. Akka jiraattonni bakkichaa himanitti namni kun qonnaan bulaa hojii dhuunfaa isaa qofa irratti hirkachuun jiraatu malee hariiroo qaama siyaasaa kamiyyuu irraa walaba yommuu ta'u shiftoonni bilchiginnaan qawwee itti hidhee lubbuu fi qabeenya hawaasichaa mancaasisuuf bobbaase immoo hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdaa maqaa jedhuun yakka farra namoomaa kana irratti raawwachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Hidhattoonni kunneen qubsuma isaanii gandaa kukkuu irraa bobba'uun jireenya hawaasa nagaa goolaa kan oolan yoo ta'u gandichatti hoogganaa farra riphee lolaa bakkichaa ta'e uummata gandaa kukkuu fi gandoota naannichaa kanneen biroo irratti miidhaa geessisaa kan jiru dhalataa dhumaanichaa ganda laaloo udoo kan ta'e nama maqaan isaa Masarat Bottolaa jedhamu ta'uu jiraattonni ifoomsaniiru. Namni kun kanaan duras miseensa raayyaa ittisa impaayiratti ta'uun ilmaan Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachaa kan ture yoo ta'u waggoota lamaan darban immoo madaa'ee waraana keessaa gara maatiitti galuun erga fayyee booda bara kana immoo miseensa farra riphee lolaa PPT makame hawaasa Oromoo gandoota akka Kukkuu, Laaloo Udoo, Laaloo Barcumaa, Laaloo Koyii fi kanneen biroo irratti yakkoota waraanaa fi namooma raawwachiisaa jira. Kanaan duras baatii 6 dura jechuun gaafa adoolessa 19 2025 loltoonni bilchiginnaa kanneen aanaa Gaa'o Qebbee ganda Gurii Maariyaamii irraa qubsiifamanii jiran haadha manaa isaa dhalattuu aanaa Jimmaa Horroo ganda Keekuu taatee fi kan erga itti heerumtee baatii tokko hin guunne shamarree Daraartuu Gaaddisaa rasaasaan ajjeesuu isiniif gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Godina Bahaa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti murni bilxiginnaa dargaggoota hedduu mooraa leenjii waraanaatti dirqamaan guuraa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalkennaa Sabaa. Godina Bahaa Shaggar aanaalee garaagaraa kanneen akka Dugdaa, Boosat, Adaamaa, Faantaallee fi kanneen biroo keessatti gaafa amajjii 27 2026 irraa eegalee murni bilxiginnaa dargaggoota hedduu dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti fe'aa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan murni lubbuun jiraachuu uummata Oromoo hin feene bilxiginnaan godina Bahaa Shaggar aanaalee cufa keessatti dargaggoota magaalaa fi baadiyyaa jiraachuun jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan fedhii isaanii malee meeshaa bitachuu fi gurguruuf oggaa isaan magaalaa deeman akkasumas kanneen magaalaa Adaamaa kutaa garaagaraa keessa jiraatan bakka hojii isaanii hordofuun naannoo kolleejjii Harraambeetti walitti qabaa akka jiran odeessi achirraa nu ga'e ni addeessa. Haaluma kanaan godinuma kana aanaa Boosat magaalaa Doonii, Holancitii, Bofaa, Boolee fi kanneen biroo keessattis gaafa amajjii 26 irraa eegaluun dargaggoota hedduu dirqamaan guuraa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa dargaggoota magaalaa Bofaa irraa humnaan qabaman ammatti maqaa isaanii kan arganne Mangistuu Dammaqaa Roobaa, Garoo Katamaa Erbaa fi hiriyoota isaanii hedduu waliin konkolaataa Ayzuuzitti fe'uun magaalaa Holancititti walitti qabaa akka jiran keessa beektonni ONM'if eeraniiru. Murni bilxiginnaa kan lola woboo fi kallattiilee biroon muddama keessa gale akkuma amala isaa dhaloota waraanummaa hin feene dirqamaan mooraa waraanatti guuruun mul'ata isaanii harkatti doomsuun dargaggoota abdii borii fi egeree Oromiyaa ta'an lafarraa balleessuuf irratti hojjechaa akka jiru yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bakka buutuu Minisootaa Ilhaan Omar walga'ii galma magaalaa Haleellaan irratti raawwate. Dabalatasaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsa Minisootaa Ilhaan walga'ii galma magaalaa Miniyaapolis keessatti taa'ame irratti ejensiin Immigreeshin and Customs Enforcement ICE akka haqamu gaafachaa osoo jirtu nama haleellaa raawwateen wanti hin beekamne biifame. Haleellaa
kaleessaa raawwatameen kan hin miidhamne yoo ta'u, aangawoonni akka jedhanitti namni haleellaa raawwate namni maqaan isaa hin ibsamne himannaa haleellaa sadarkaa sadaffaatiin to'annoo jala oolee jedha dhaabbati oduu Rooyiters. Dhangala'aa Omaar irratti biifame kana ilaalchisee odeeffannoo dabalataa hin ibsine. Namni ishee haleelee aangoo gadhiisuu qabda jechuun yeroo inni siriinjiin dhangala'aa halluu gurraacha of keessaa qabuun isheetti biifame dhaga'ama. Omaar dhangala'aan ishee irratti biifame suukanneessaa urgaa'aa jechuun mormiin ka'us qorannoo fayyaa taasifamuu akka qabdu deeggartoota isheef himteetti. Omaar lammii Ameerikaa, Somaalee fi baqattoota duraanii yeroo darbe waraana duguuggaa sanyii Israa'el Gaazaa irratti geggeessituu fi dhimmoota akka haaromsa immigireeshinii irratti ejjennoo ishee caalaatti tarkaanfataa ta'een mormuu isheetiin konsarvaatiivii Ameerikaa irraa mormii jala galtee turte.